abdii Yesuus Kiristoos bara baraan hamma waaqa irrattis lafa irrattis mootummaan kan isaati jedhamee barreeffamee jira. Waaqa irrattis mootummaan kan isaati, lafa irrattis mootummaan kan isaati. Aangoon waaqummaa isaatii gateettii isaarra jira jettee lallabdeetta. Lallabni ati lallabde ani mucaa si jalatti guddate sirkaas lallaba fudhate sirraas raajummaa faarfannaa sirraa dhaga'ee guddateedha. Har'a garuu abbaa koo taateetu jirtu anaaf mucaa taate. Ati akka warra isa macaafni qulqulluun akka daa'immanii deebi'anii warra haannanii kajeelan taatee ijoollummaatti gadi deebite. Ijoo abbaa kootiyyuu deebi'ee xinnaate. Akkas gaafas hin jedhu Waaqayyo siin gaafa waame gara biyya lafaatti dhaqaati. Namoota hundumaatti dhuga baatuu koo godhaa barsiisaa karaa jireenyaa isaanitti himaa jedhe. Ati garuu akka Deemaas Phaawulos duukaa isa ba'e sana baatee karaatti Damaasqoo keessatti hafte. Baay'ee gaarii, baay'ee gaarii, baay'ee gaarii, baay'ee gaarii. Har'allee amma daarii lafaatti lallabaan jira. Sittillee lallabaan jira. Nama hundumaattuu lallabaan jira. Aangoon gooftummaa eeyyee kennameeraa fi yoo jette kennameera. Abrahaam gooftaa jedhamee waamameera. Eenyunnii Abrahaam gooftaa jedhamee waamameera. Waamameera. Eeyyee waamameera. Daawit gooftaa jedhamee waamameera. Museen ilma Waaqayyoo jedhamee waamameera. Macaafa kee keessa na gaafatta iddoo kamitti naan jettaa bannaatiin dubbistu. Kanaafiyyuu gooftummaanii fi waaqummaan adda adda yaa obboleessa koo dhaggeeffadhu gaa. Dhaggeeffadhu gaa. Dhaggeeffadhu waa'ee qabeenyaatti hin deebina. Jireenyi bara baraa garuu ammallee siif qophaa'ee jira. Dafiitii gara Iyyasuus isa itti amantee isa gantee sanatti deebi'i. Akkuma Toomaas sana quba kaa'e ilaali hin fayyisa hin jiraachisa inni. Yaa obboleessa koo ati lafa itti ani Waaqayyoodha anatti amanaa Yesuus jedhu naaf fiddee jennaan amma kottuuti sa'aatii kana bakka hin jiru raayidii qabadhuuti na fuudhii waldaa dhaqe. Dhugaadhaa. Dhugaa Rabbii lafatti Yesuus ani Waaqayyoodha anatti amanaa naaf sagadaa na gabbaraa lafa jedhu qabaatteennaan wallaahi namni 557 kun haa dhaga'u. Ani baay'ee jechuun murannoo kootti eenyu fuudhuu dandeebu dhugaa dubbachuudhaaf. Ani fakkeessuun jaalladhu si galee. Lafa Yesuus ani Rabbiidha ani Waaqayyoodha anatti amanaa ana gabbara lafa inni jedhe yoo jiraate kottuuti na fuudhii waldaa dhaqe raayidii qabadhuuti. Annan dhufa raayidii qabadhu danda'u. Abdii. Dhugaa Rabbii dhugaa dhiisi gamman qoosini. Na dhageessaami. Sirreettan si dhagaa. Abdii. Yesuus Kiristoos ati na barsiisteetta. Sirna wangeela baradheeraa. Yesuus Kiristoos aniif abbaan tokko hin jenne. Anaaf abbaan iyyuu tokko jechuun akkamitti tokko jedhetti fakkaata biroo koo waa'ee anaaf abbaan tokkoon ani Waaqayyoodha jechuu barbaade osoo hin taane barumsa waa'ee abbaa gatii barsiisaa jiruuf waan akkasii haasa'eera. Isa kana osoo hin taane ammatti daayireektirii waa'ee tokkummaa yookiin immoo waa'ee yuunitii waa'ee walitti dhufeenyaa waa'ee Sillaasee nattaasofta osoo hin taane kunoo nama 580 kana si duukaa fidee nan dhufa lafa ani Waaqayyoodha koottaa na gabbaraa koottaa na kadhadhaa. Lafanni jedhu yoo jiraate kuna Abdii dargee Maatiyos 28 lakkoofsa Maatiyos 11 lakkoofsa 28 irraa ba'aan keessan kan isin tulfaate gara koo kottaa ani isin boqochiisa waanjoo koo baadhaa waanjoon koo hin ulfaatu jedhe Yesuus Kiristoos. Lakkeen wanjoo isaas hin baadhu dhaggeeffadhaan wanjoo isaa illee hin baadhu. Amma dhumaatti cimee kan dhaabbatu inni maaloodha? Abdii beetta mootummaa seexanaa kana keessaa bayi gara Yesuus kottu. Kottu dhaggeeffadhu akkas hin jedhee wanjoollee hin baadhu ani wanjoo baachuuf illee hin barbaadu garuu maa inni ba'aan wal isin tulfaate kottaa jechuufi ani Waaqayyoo jechuun
tokko miti ammallee obboleessa kiyya. Lafa inni ani waaqayyoo na gabbaraa jedhu yoo qabaatte kottuu lakunoo ustaas Arabiin fada balannee dhufnaa. Ustaas Jafaariin hundi keenya xaqilaallaan keenya namni 600 fooyyee asirra jirru hidhumna bor waldaa lafati jirtu dhufnee gooftaa fudhannee inni waaqannetti amanne lafa inni ani waaqanatti amanaa na kadhadhaa jiru yoo jiraate. Abdi waa si gaafadhu waaqayyoo hin gabbaramaa? Waaqayyoon gabbaramaa? Eeyyee. Hin gabbaraare? Hin gabbaramaa waaqayyoo gabbaran fudhataa? Hin gabbaraare hin jedhe. Deebii sirrii naa laadhuka hin gabbaramaa Sirriin si beeksisaadha. Kan hin gabbaramne hin gabbaraare wayii. Hin gabbaramaa waaqayyoo abdii. Innati jilbeenfattee innati kadhachaa ooltu innati akka yaa rabbi jettee innati jilbeenfattee jala kufaa ooltu maalidha? Inni kadhachuudha moo gabbaruudha? Gabbaruu baay'ee hiikii gabbaruu keessatti yaadaa jirtu osoo hin taane rabbiin gabbaruu jechuun rabbiin Seexana duwwaadha kan dhagaan darbatamee fi ati ammallee fuulli kee badee isa durii miti abdii durii argaan jiruan fuulli kee badee manca'ee iji kee olii gadi babbadee kunoo ayyaanni waaqayyoo surraan waaqayyoo sirraa fuudhamee qullaa taatee jirta akka addaafa warra cubbuu hojjetanii. Dafi ilmi waaqayyoo Iyyasuus Kiristoos si fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe siif jedhee du'e siif jedhee waraaname siif jedhee akka nama cubbuu qabu ta'e dafi amma qalbii kee diddiirradhu. Hayyee yaa rabbi waan garraabii kana rabbi yaala ustaas Arab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadhadhaafi namicha kanaaf. Yaa allallabasatu na ajaa'ibsiise nama paastarallee kanatti fakkaatanii. Wallahi nama garraabii paastara garraabii. Laa paastara dhugaa akkasirri barate yoo ta'e guyyaa tokko sagantaa nu qabdee nu mariisista akkas wayyaa nutti akkasin nutti lallabuurra wayya. Akkas gaariidha. Maaliif jennaan eega silaa kootta gara Yesuus jedhe yoo waaqa ta'es waa'ee waaqummaa irratti yoo isin jedhee fannifamee akka jechaa jirullee ta'e waa saniit irratti mata duree saniit irratti maaliif jennaan rakkoon jiru. Warra Ortodoksii fi Kaatolikii illeen fakkeenyaaf waggaa dheeraa booda waggaa 3,000 booda yookaan immoo jaarraa meeqa booda ilma keetirraa dhaladhee si fayyisaa kan jedhu barraa'ee jedhan sababaan waan dubartittii fi addamis hayiwaanii fi addamis waan mukicha nyaataniif laguun baay'atuu fi ciniinsuun baay'atuun kun hundinuu abaarsan irraa dhufee jedhan. Bakka kanatti Yesuus fannifame yoo jennee fannifamuun Yesuus dhugaa ta'e laguun amma maaliif baay'ata ciniinsuun dubartitti maaliif baay'ata maaliif kun hafuudha yoo fannifamuun dhugaa ta'e Yesuus mata fannifamin jechuudha tokko. Inni lammata ammoo namni cubbuu namaa baachuu danda'aadha. Wama lamaan kana qofa silaanuu ibsanii waan biraa waaqummaa maalummaa kanneen keessa yoo osoo deemu hin ta'in haganuma qofa waan gaafii xixiqqoo tanneen lamaan nuttoo osoo nu deebisanii. Ilahaan gaariidha. Mee waliin haasa'aa kamee Yesuus akkamittiin akka jaallatuu fi mee waliin haasa'aa mee. Maqaan isaanii eenyu sila? Maqaan nutti hin himanne callumadhaan himanii bu'anii. Yesuus ergamtoota jedha yoo bara piroofaayilitti fakkaata akkana yeroo hangattu Yesuus ergamtootatti. Kottu Yesuusitti jedha. La profaayilii yeroo gattu Yesuus ergamtootatti dha profaayilii yoo gattu. Okay maqaan kee walaa barru dura asumaanu wal barru dursa. Maqaa koo? Maqaan koo kottu Yesuusitti jedha. La maqaan dhugaa baannoon maqaa profaayilii yoo tiktookii osoo hin ta'in maqaa haadhaaf abbaan keessa si baasantu jiraame. Eeyyee. Maqaa wal haa barruuti akkasitti yoo maaliif jennaan asirratti sooshaal miidiyaa kanarratti namni wal morkaaf yookaan immoo aangoo barbaadaaf yookaan immoo beekamtii barbaadaaf namni deemu hin jiru. Wanni barbaadu namni kamuu fayyuu barbaada jannata barbaada karaa dhugaa barbaada. Karaan dhugaa ammoo wal sossobuu fi irra dibuun osoo hin ta'in ragaa fidatanii anis ragaa fidadhee isinis ragaa fidattanii abdiinis namni kamuu ka dubbatu ragaa fidate keessi namaa waan sayyootti amane waan sanitti akkasitti akka ragaatitti waan sugoo amansiise fudhatan malee akkana sii ta'a shururuu yookaan akkana naa taata eebaluun akkana sii ta'e osoo hin ta'in ragaadhaan ragaan sun amansiisaa ta'uu qaba. Yoo waan ragaadhaan nama amansiisu taate akkasitti rabbi yeroo baay'ee yeroo uummata musliimaa kana waan nun jedhu
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نجد رقاك يسان في داتي رقاك يسيو أمان سيسا دقاته مي والها مريا نجداني جد أبو محمد هاتو فيرو كريستان هاتو فيرو يهودي هاتو فيرو هندو هاتو فيرو مجوسي هاتو أمان تمكمو نمكمو هاتو رقاك يسان في داتي ما ليش نمني رقاك أول نولين أمان إني برامو كنا منامي تقويو بدين تكايو بدي mana murtiititti ragaatu barbaadama. Ragaa wanni nama amansiisu ragaadha. Ragaan kun yoo wal fudhate ragaa amansiisaa yoo ta'e ragaan kun ulaalame ragaa nama sadirraa dhiyaate yoo ta'e ragaa wal dhawaa yoo ta'e kijiba jechuudha. Wanni sun kufaa ta'ee adeema jechuudha. Wanni kamuu ilma namaati irratti wanni barbaachisu maali ragaatu barbaachisa. Amantaanis ragaa barbaaddi. Waan san ta'eef wanni qabattan kun yoo dhugaa ta'etti amantan irratti haala sadiin mari'atuu dandeenya. Sagantaa qabadhaati guyyaa nu godhaate akkasitti mari'atuu dandeenya. Aya rakkoon hin jiru. Dhugaan siifin fida'anii ragaa qulqulluu siiniin fidaa har'allee abdii waliin haasa'uu nan barbaada garuu yeroos qabannee yeroo bal'aa walii wajjin haasa'uu ni dandeenya. Ani garuu utuman citee boolla kana amma naqee boolla kana galutti Iyyasuus Kiristoos waaqummaa isaa ganee addunyaa kanarra jiraachuurraa abidda hoolotaa keessa bu'ee gubachuun filadha. Nu hin jenne akkas ganaan jenne maaliif hedduun nama akkasii hojjechaa ture? Ani akka Tokko abdii farata. ta'u Laa namni ganaa jedhe hin jiru hin ganina Yesuus illee qabadha. Namni tokko fagara Islaamaa yoo dhufe Yesuusitti illee amanaa, Maariyaamitti illee amanaa, nabiyyi kamutti Abrahaamitti amanaa, nabiyyi kamittuu amana. Islaamni muslimaa namni tokko faa muslima jechuun akkas ta'uu qaba. Maaliif Jibriil alayhi salaam ergamaa rabbitti dhufee Gabriel ergamaa rabbitti dhufee islaamummaan maal isiin taate natti himi amantaa waan taate yookaan immoo iimaan imnatii waan taate maal natti himi jennaan imnatii jechuun jedheen al-iimaanu billahi tokkoffaa rabbii tokkichatti amanuu wa malaa'ikati malaa'ikotatti illee amanuu jedheen malaa'ikatti illee aman wa kutubii kitaabota rabbitti illee aman malaa'ikatti amannee kitaabota amanuu jechuun kennamu malaa'ikaa waaqa jechuu kitaabni waaqa jechuu miti okey malaa'ikaan rabbiin jiranii amanuu kitaabni rabbi biraa bu'aan jira jechuu jennee amanuu ورسوله إرجمتو تتأمنوا موسى تأمنوا إبراهيم تأمنوا إسماعيل تأمنوا إسحاق تأمنوا يعقوب تأمنوا مالي تأمنوا يجون كنا نبي ربي توصاني أمنوا ويا قيامة أمنوا أكاسي جودا كان أفضل متقوي وقر إسلام ما في عيسى تنامن مال توصى أمنا نبي ما سات كان أمنوا موسى تنامن نبرك كبجاك أبو عيسى اللي تمن جن قبلا من جن ويتتفهم من جن ربين قرآن ساكي ستي أكبر كريستانا جل أبارة من جن وسان كريستانا أبارة مجران غرفة مجران نبي الله عيسى نبرك بجاك أبا كتوما من لين جن كنون دونو سرنجين من ربين جل قرآن كسد بوتجول كروانتي بواي كاناتي والقبتي يو نما يجوم نما سرتيفيكيت تيمبر تريس دبلوما عطودي صدر كام برنوت كيسنس لالي حالا كانان يو قبتو دندتن من مابدي كانت تابدين ساعتي نقبه ونماريسو دندا رقادا maal bakka itti sana osoo du'e Yesuus hin ganu osoo hin ta'in namni muslimaa tokko Yesuus hin gane jechuu bitu biratti itti amana Yesuusin maal ta'uu amana garuu nabiyyi ta'uudha kan amanu jiruu guutuu hin ganu Isa Muusaa illee hin ganu nabiyyi kamuu hin ganu nu gantoota miti jechuudha kanuma